Sipi malesa Sia Ifamu tidukana. Kana dura Taaddalii Gammachuu maal jechaa ture? Lafti Oromiyaa urufaaf ceejedhii farda yaabbadhu ceejedhii farda yaabbadhu ani si nafuunaan dhufaa mee taa'ii na gaggaafadhu mee taa'ii na gaggaafadhu yookaan achis yaa goota koo yookaan alee jechaa ture. Har'a immoo bara baraa fi yaa Oromiyaa yaa Oromummaa jechaa jira. Sia Ifamu tidukana. Jirra jirtu kabajamtoonni fi hordoftoonni lammii shawtu har'a keessummaa tokko biraan qaba. Keessummaan kun maal si biraa hojjeta yoo jettan sirba ajaa'ibaa artistiin keenya artist Taaddalee Gammachuu hojjeta irratti reakshinii xiqqoo isin jechuuf as baanee nu hordofaan afeerra kiyyaa amma kallattiin gara reakshinii keenyaatti. Siyaa Ifamooti dukkanaa soona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si'anaa yeroon ulfina kee galchuu jedha. Eenyuun jedha yoo jettan kanagaa wal gaafannu Oromiyaatiin jechaa jira. Siyaa Oromiyaa siyaa biyya tiyyaa siyaa Oromiyaa siyaa biyya tiyyaa jedheetii sirba bareedduu tokko sirba qeenxee mata dureen isaa bara baraan kan jedhu qabatee as baheera jechuudha. Artistiin keenya artistiin jaalatamaan artist Taaddalee Gammachuu jechuudha. Baganagaan dhuftee Baganagaan eegalamee maal jettame sirba bareedaa kana sirba Taaddalee Gammachuu. Sirba ajaa'ibaa baay'ee bareedaa. Sirba suur-sagalee isaa baay'ee nama hawwatu. Sirba bannu? Reakshinii tolee galiin duramee eenyutu hojjetame sirba kana mee waan argite irraa waan jedhime? Sirbicha Vision Entertainment kun bareechee hojjetee beektaa. Baay'ee Vision Entertainment kun entertainmentoota yeroo dhiyoo hundaan keessan baay'ee bareedaadha. Sirboota ispeeshaalii sirboota afaan Oromoo sirboota babbareedoo hojjetaa. Sirboota mimmiidhagoo yeroo baay'ee achirratti gadhiifamu. Sirboota ajaa'ibaa gadhiisa. Isaan keessaa kun sirboota Oromoo urgaa jechuudha. Kanaaf warri Vision Entertainment galatamaa jechuu barbaadna. Baay'ee abboo. Sinittaa tolu jenna. Akkuma beekamu sirba kana jette artistii keenya artistii Taaddalee Gammachuuti. Taayitiliin sirba kana bara baraan jedha. Namni sirba kana direct godhe nama Roobsaan. Garuu maqaa abbaa isaa sirriitti barreessine. Ay maqaan bahu qaba ture jiraatu. Garuu waan daakuu baay'ee direct. Galatoomi garuu Roobsaan. Director Jimaa. Editorri nama Mootii Roobalee jedhamudha. Laarisii sirba kana ammoo kana jettee artist Yoosan Geetahuunii. Kanaaf namoota jajjaboo namoota ciccimootu viidiyoo kana yookiin suur-sagalee kana duuba jira. Hundumti keessanuu Vision Entertainment dabalatee namoonni direct gootan, namoonni edit gootan, namoonni viidiyoo kana irratti gumaacha gootan guddaa galatoomaa isin jechuu barbaanna. Viidiyoo bareedaa, viidiyoo Oromiyaa ibsuu danda'u qabattanii as ba'uu keessaniif yookiin immoo akkatti bareechitanii as baasuu keessaniif galanni isiniif mala jechuun barbaada. Mee jalqaba irratti walaloo isin dubbisaa walaloo sirba kana isin dubbiseenii sanaan booda gara reakshinii keenyatti seennachuudha. Walaloon kun maal jedhee eegalaa? Siyaa Ifamootii dukkanaa soona jireenya gammachuu kan keessi achi si'anaa yeroon ulfina kee galchuu. Siyaa Oromiyaa siyaa biyya tiyyaa siyaa Oromiyaa siyaa biyya tiyyaa jechaa jira. Hammaattee sin garree arjooma kee maleessaa iddoo irraa si dhabee iddoo si hin malleessaa arjaa harka kaamitti dugda haadha kopheessaa dachii badhaadha kuufaa gadoo ilmaan hiyyeessaa jechaa jira. Bara baraa fi kabaja keef ulfina keef nuti ilmaan kee jirra. Hin iraartuu hin sheenootuu sichi ilmaan kee jirra. Biyya Taaddee Birruu Oromiyaa biyya Bishee Garbaa Oromiyaa biyya Lemoo Qilxuu Oromiyaa biyya Alii Birraa Oromiyaa. Dirree galmee seenaa godambaa abaabilee abdii afrikaanotaa wirtuu malkaa gurraalee gadaan kee goobanee samirraa mul'ata orjii ardiilee torba biyya hayyuu hayyootaa. Bara baraa fi jechaa jira. Biyya jaallee nadhii biyya Hayilee Fidaa biyya jaarraa abbaa gadaa biyya laggee wagii biyya jaaljaatanii biyya baarootumsa biyya Hacaaluu Hundeessaa Oromiyaa jechaa jira. Walaloon isaa kana fakkaata. Amma gara reakshinii keenyatti seenachuudha. Hordofaan affeerraa kiyya. Let's go. Gootonni Oromoo kana qofaa miti. Gootota Oromoo muraasa waameera. Akkuma beekamu gootonni Oromoo kumaaf kitila. Namoonni tokko argeen ture sooshaal miidiyaa irraa gootonni abaluun waamamne abaluun maaf waamamuu didee warra jettan jiraachuu dandeessu. Dhuguma gootonni Oromoo baay'eedha. Kumaaf kitila garuu sirba yookiin immoo viidiyoo daqiiqaa 5 kana keessatti gootota Oromoo kumaaf kitila kana asirratti ibsuun ulfaachuu ni danda'a. Kanaafuu gootota Oromoo muraasa
muraasa qofa fayyadamee kanaaf Taaddasaa Birruu waamame jechuun Oromootu waamame yookiin immoo goota Oromootu waamame malee Oromiyaa waamame malee gandaaf akka hin taane maaliif gootni naannoo kanaa waamne maaf akkasii waamne warri jettan otoo irra deebine yaadne jechuun barbaada. Maal jennaan kan jechaa jiru biyya Taaddee Birruu jedheeti biyyi Taaddee Birruu immoo Oromiyaa akka ta'e lammaffaa immoo Taaddeen Birruu illee Oromiyaaf malee kan inni qabsaa'e Oromiyaaf malee kan inni du'e gandaaf akka hin taane ibsaa jira jechuudha. Kanaafuu gootonni Oromoo dhuguma waamamanii hin dhumne goota Oromoo danuutu jira hedduutu jira kuma akkitile jira. Kanaafuu hunda isaanii as keessatti waamee xumuruu waan hin dandeenyeef jedhee yaada malee itti yaadee waan keessaa hambisanitti hin fakkaatan illee kanaaf bakka tanqata yookiin immoo rakkoo teeknikaa ta'uu mala malee Taaddalee Gammachuun gootota Oromoo warra hafe kana dagata jedhee yaadu. Fakkeenyaaf amma biyya Waaqoo guutuu Oromiyaa biyya Waaqoo guutuu biyya Oliiqaa Dingilii biyya Barisoo Dukkallee biyya Adamsaaddoo biyya Leenjisoo Diigaa biyya Leeyyii Cirrii biyya Demoo Qilxuu biyya Eebbisaa Addunyaa jedhee gootota natti yaadataman dabalaan jiranii namoonni biraallee meenshin gochuu dandeessu gootota Oromoo hafanii yeroo gootonni Oromoo muraasni waamaman warri kan gootonni Oromoo warri kan hin jiran jechuu otoo hin taane akkasitti otoo hubanne gaariidha jedhee yaada. Ifa mootii dukkanaa soona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si'anaa yeroon ulfina kee galchuu. Ifa mootii dukkanaa. Kanaaf artistiin keenya artistiin jaalatamaan kun maal jedhee eegala isinitti fakkaataa siyaa ifa mootii dukkanaa soona jireenya gammachuu kan keessi achi si'anaa yeroon ulfina kee galchuu jechaa jira. Eenyuun jedha jettanii nan gaafatinaa kaa. Oromiyaa Siyaa biyya tiyya siyaa Oromiyaa siyaa biyya tiyya. Sifi malesa arjaan kakametti dugdada kobeessa. Teessiin garree arjuma kee maleessa. Iddoo sifi malesa arjaan kakametti dugdada kobeessa. Dachii badaadha kuufa. Sirba kanarraa maal maaltu si ajaa'ibsiifachisa? Waan na ajaa'ibsiise sirba miti beektaa erga faarfannaa akkasitti jechuun eessaa faarsee amma Oromiyaa faarsee ture kanaaf ergaa qaba walaloo kana tokkoon isaa teessee laayin balaayin dhanos wanni gootee ergaa guddaa dabarsaa sirba ajaa'ibaa sirba ajaa'ibaa yesu dhaggeeffate sagaleen nama kana baay'ee bareeda sagalee isaa akka malee bareeda sirboota inni hojjetu sirboota inni nama nuffisiisan jiranii beeku. Durraa kaasee yaadattoota lafti Oromiyaa Orufaachee baay'ee sirba baay'ee shimala na yaadachiisa beektaa shimala kanatti qabate shimala kanaan dhiichisa beektaa. Baay'ee ajaa'iba sirboonni isaa Taaddalaa baay'ee jaalladha. Akka sagalee qabutti yookiin immoo akka cimina isaatti iyyuu hojjechaa jiru namichi kun. Hojjechaa jiru. Maaliif akka ta'e naan galu? Naafirree naan galu. Ishee kana turee bahe beektaa? Ani akka yaada kootitti namoonni ciccimoo kun beeki haala filatu taateewwan garaagaraa filatu. Malee callisanii asii kun barbaadan. Walaloo ciccimaa filatu. Malee iventii xiqqoo kana qaba. Akkasumaan wacuun. Tayyee. Sirbichi gaafa jalqabu beektaa iddoo babbareedu fi suuraawwan babbareedu suuraa si ajaa'ibsiisan. Dukkanaan kun immoo iddoo akkam bakka baay'ee bareedaa. Iddoo baay'ee mijataa. Filatamaa. Ataraaktiividha. Baay'ee bareeda. Kunoo namoota babbareedaa. Waaw. Bakka babbareedaa. Lageen hin jiraa. Masaraan hin jira masaraan Abbaa Jifaar argisiisoo ta'e Abbaa Jifaar masaraa Abbaa Jifaar kana seenee daawwadheen ture baay'ee namatti tola. Masaraa baay'ee bareedaadha. Dirree seenaa qabeessa. Laggeen adda addaa masaraan adda addaa bakkeen tulluun adda addaa waan biraa maaltu jira bosonni waan hafe jiru. Bosonni jira uffata aadaa namoota seenaa gurguddoo hojjetanii meejiidhaan maqaa isaanii kaasuudhaan. Waan ajaa'ibaati. Kanaafuu waa'een gadaa ka'eera, waa'een odaa ka'eera, waa'een aadaa ka'eera. Sirna marsaa gadaarree ka'eera. Akka fiichariidhaan kaasuuf yaadetti. Oromiyaa baay'ee maqaadheera. Baay'ee deebise. Wow, amazing. Abbootii gadaatiin faayamee abbootii gadaa keessa jira. Goototatu waamame, Oromiyaan waamame, Oromootu waamame jechuudha.
Waaw, bakka babbareedaa garreen adda addaa, tulluuwwan adda addaa, bosonoota adda addaa, lageewwan adda addaa, bishaan, haroon adda addaa, masaraan otoo hin hafiin akkasumas bakkeen seenaa qabeessa Oromiyaan qabdu adda addaa viidiyoo kana keessatti dabalameera yookiin immoo viidiyoo kana keessa jira. Waan Oromiyaan qabdu haga danda'ame ibsuu yaaleera jechuudha. Artistiin kuni Baganas keetti dhamdhe si jechiisa beektaa gaafa akkas argitu bagan Oromiyaa akkas jedhama. Ammas suuraa Alii Birraa durii agartee. Goofaree qaba kan. Addeen Goofaree qaba dura agartee. Yeroo dargaggummaa akka baalaatolii baalaatolii warri Xaaliyaanii kun baalaatolii maaluma jettu kun waan as Alii Birraa sarara godhu jechuudha. akkas fakkaata beektaa. Iddoo ajaa'ibaa. Argitee akkas goofaree kana akkam filachuu kana. Ati akkam waan goofaree kana. Goofaree kana fillee beekanu. Fillee maal jedhama approach taagarutti. Soona jireenya. Amma mee namicha kana amnaaf hin galleen beektaa namichi kun. Namichi kun maalitti fakkaata beektaa amma kitaaba dubbisaa jira being and becoming Oromo jedha beektaa. Na waa'ee Oromoo Oromummaa kana nama qo'atu nama qoratu waa'ee dhugaa Oromoo kana nama barbaadu jira miti harka. Nama waan galleef. Waan gallee miti. Nama waan Oromoo kana qo'atu qoratu nama waan Oromoo kun quuqama Oromummaa kanaa qabu jira miti seenaa Oromoo dubbisaa nama seenaa Oromoo barreessu seenaa cabde seenaa badde kana deebisuuf nama carraa kunatti fakkaata beektaa bakka hundumatti argitetti fuulli isaa kun dukkaneessee deema waan aaree qaba waan barbaadu qaba waan tokko sarchi waan kitaaba qabatee deema waliif gad deema galma aadaa Oromoo kana seenaa bakka inni seenan jiru beektaa yeroo inni qofaa isaa deemu jira kanaafuu nama dhugaa barbaadu nama baay'ee sinanne kun asirratti namicha kana akka argitan namichi kun bakka deemutti dubbisaa bakka deemutti kitaaba baatee deema bakka deemutti barreessaa kana jechuun nama dhugaa Oromoof quuqama qabu nama waa'ee Oromoo kana barreessu nama waa'ee Oromoo kana dubbisu nama waa'ee Oromoo kana qoratu yookiin immoo nama Oromoof dhugaa barbaadu fakkeessuu waan barbaade natti fakkaata artistiin kuni. Ijoollee baadiyyaa taatee kun akkatti farda yaabbanne taanati ijoollee baadiyyaa miti jechuudha ijoollee booletti dhatte ijoollummaa keetiin akkam farda kana yaabbattee beektaa akka malee gumsaa akkammaa kanatti yeroo ta'e yaadadha beektaa hiriyyaa koo walii otoo farda kana akkattiin yaabbanne too gulfisnuuti beektaa fardi walitti bu'eeti fardi kan koo humna qabu ture kan sanarra beektaa itti bu'eeti injiksite beektaa kun kiyya nama daa yeroo dheeraa dhukkubaa ture. Yeroo ijoollummaa ijoollee baadiyyaa warri warri waan kan goone. Dabarsineera. Naannoo farditti jiraannetti guddaa. Dabarsineera. Lageen ishee. Giriinii kana beekaa. Ishee kanallee nan beeka bakki ittiin kun haroowwan ciiti. Haroowwan ciiti. Hin bareeddu? Baay'ee bareedu. Haroowwan ciiti. Asirratti waan gochuu qabdu. Haroowwan ciiti kana eenyutu agarsiisuu jalqabee haala. Yoo sangi ta'uuni? Sirba yoo sangi ta'uun. Achirraa Galaanaan illee fudhatee Andu'aalam Gosaallee fudhatee namoonni baay'een iddoo kana qaaqqisii kan filatanii arkitektoota sirba Galaanaa Gaaromsa irrallee hin jira yoo sangee ta'uun illee laga kana haroo kana fayyadameera sirba isaarratti bakka baay'ee miidhagaadha Oromiyaan akka buna qabdu dachii bunaa akka taate waan ajaa'ibaadha argitee amma kun amma bakka itti bunni gogfamudha beektaa eessa ta'ame amma kun amma eessa isaa jiraatu eessas Oromiyaan qabeenya uumaa jirre badhaadha loowwan ishee argitee loowwan akka qabdu loowwan Oromiyaan qabdu agarsiisaa jira lageewwan ishee agarsiisaa jira Oromiyaan arjooma qabaachuu ishee arjooma malee hamaa biraa akka hin qabne jiituu lalistuu akka taate ibsaa jira lageewwantu jira baay'ee namatti tola bakkichi ulfina kee nuti ilmaan kabaja isheef ulfina isheef immoo ilmaan ishee akka nuti jirra jechaa jira guddaa galatoomii baga jiraatteef taaddaleessi jechuu barbaanna argitee ammas kanatti abbootiin gadaa kun jiru abbootii gadaa shantu jira miti shanan kun maal agarsiisattee yaadame maaliif fayyadame waa'ee kanaa irree sirriitti keessa isaa gadi fageenyaan beekuu baannu waan akkuma hubannu waan shanan kun ergaa qabu ergaa qaba odaan shanii gadaan shanii waan akkasii kun isa agarsiisu natti fakkaate abbootii gadaa shan tartiibaan ka'ee maybe ergaa akkasii qabee yaada kanuma beektaa maal jennaan muka odaa jala jiru kan isaan taa'anii jiran odaa jaladha odaa jala qofa otoo hin taane namoonni odaa jala jiran immoo namoota shanan kun immoo akkuma jette gadaan Oromoo shanii
waamsa adda addaa bakka adda addaa taa qabaatu malee gadaan Oromoo shanii odaan isaallee shanii kanaaf waa'ee gadaaf waa'ee odaa waan haasa'uu yaade yookiin immoo waan sana ibsuu barbaade natti fakkaata. Abbootii gadaa jira, odaa jalatti walitti qabamanii jiru. Kanaafuu Oromoon odaa qaba, Oromoon gadaa qaba, gadaan Oromoo immoo shan ta'uusaa ibsaa jira jechuudha. Kun namoonni kun yookiin immoo abbootiin gadaa kun shan jechuudha. Bara bara fi bara bara fi bara 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 bara. Akkuma sila jette sana amma waan kun illee waatu natti mul'achaa jira beektaa. Gosa waamaa jira. Gootonni kun immoo argite fakkeessi agarsiisaa jira beektaa. Biyya Taaddee Birruu jedha. Waan Taaddeetti sii kubbisaa kun Jeneraal Taaddasaa Birruu faana kan fakkaatu. Biyya Jaarraa Abbaa Gadaa jedha. Jaarraa Abbaa Gadaa faana nama wal fakkaatu kun akkatti agarsiisaa jira. Isaanin immoo shan kaayee beektaa. Oromoon goota shan qofa qabdi jechuu barbaadee otoo hin taane waanuma sila gadaaf odaa jenne sana faana wal qabsiisuu barbaadetti fakkaata beektaa. Shantu jira. Shan sun immoo sirna gadaa jalatti yookiin immoo uummanni Oromoo kun sirna gadaa jalatti akka bulaa ture agarsiisuu barbaadetti fakkaata. Namoota kana wal lakkoofte namoota shanii. Fi asirratti wanti inni dabaluu barbaadu jarreen kun Oromiyaa kanaaf jecha warroota wareegama guddaa dabarsan maqaa isaanii dacheedha olitti bifa kanaan taasise. Asirratti biyya Taaddee Birruu, biyya Bishee Garbaa, biyya Lemoo Qilxuu jedheeti. Oromiyaa biyya Lemoo Qilxuu, Oromiyaa biyya Alii Birraa, Oromiyaa. Gootota lubbuun jiranii fi gootota lubbuun hin jirre waamaa. Akka Alii Birraa kana dabalee warreen lubbuutiin hin jirre gootonni Oromoon qabdu waamaa jira. Kana qofa miti kan namatti tolu immoo kan nama dhibu kunoo viidiyoo kanarraati gootota Oromoo muraasa waamaa jira. Gootota sana immoo kunoo namoota asirra jiraniin fakkeessaa jira jechuudha. Amma tolaaltanii Jaarraa Abbaa Gadaatti fakkeesse, Lemoo Qilxuutti fakkeesse, Taaddasaa Birruutti fakkeesse namoota kana as baase jechuudha. Haalli isaanitti waa ibsachuu yaadan baay'ee waan namatti toludha. Soona jireenyaa gammachuu. Asirratti mee akkamiin hubattu? Mee akkatti hubadhe asirraa abbootii gadaa jira. Abbootiin gadaa tataa'anii jiru. Odaa jira irra keessaanii namoonni immoo dhaabbataniiru. Namoonni dhaabbatan baay'inni isaanii 8, namoonni taa'aniiran baay'inni isaanii 5. Warri taa'aniiran akkuma argitan kunoo kallacha qabu. Abbootii gadaati. Abbootiin gadaa akkuma sila dubbanne Oromoon sirna bulchiinsaa qaba. Sirni bulchiinsaa sun immoo sirna gadaadha. Gadaan isaa immoo 5 jechuu waan barbaadan natti fakkaata. Kun nama 5 yookiin abbootii gadaa 5 hiriiree taa'ee jira. Irra keessaa warra dhaabbatan immoo nama 8. Kana jechuun sirni gadaa kun immoo sirni bulchiinsaa gadaa kun immoo kan inni deddeebi'u waggaa 8 yookiin immoo marsaa gadaa tokko waggaa 8 ta'uusaa ibsuu waa yaade natti fakkaata. Maal jennaan irra keessa namoota dhaabbatan yoo ilaaltan namoota 8tu jira. Jalaan nama 5tu taa'ee jira. Kanaafuu Oromoon odaas qaba, gadaas qaba, gadaan isaa immoo 5. Sirni gadaa kun immoo kan inni deddeebi'u waggaa 8 akka ta'e waan ibsuu yaade natti fakkaata. Haalli inni waa ibsachuu yaade baay'ee namatti tola. Amazing. Haga yaadee ol waanan eegee ol qabatee dhufe jechuudha gootni kuni. Kunastillee abbootii gadaa 5tu jira, odaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo odaa jalatti akka bulaa ture, gadaatiin odaa jalatti akka bulaa ture waan ibsuu yaade natti fakkaata jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi 5 uummata Oromoo biratti bakka guddaa qabdi. Odaatu 5, gadaatu 5 jechuudha. Kanaaf kana waan ibsuu barbaade natti fakkaata. Guddaa galatoomii Taaddee keenya. Asitti akkuma sila dubbadhe kunoo injira qeerroon kuni yookiin immoo namichi kun injira. Kunoo namichi kophee qulqulleessu kuni kottu kophee keessi qulqulleessa jedhee waan gadhatu fakkaata. Lakki jedhee bira darba. Yerootti bareedinaa miti. Yeroon taa'eetti bareedu hin qabu. Yeroon taa'eettiin bashannanuu yookiin immoo ittiin waan ati jettu godhu hin qabu. Ani dhugaa badde jira. Dhugaa baddeen barbaada waan jedhu fakkaata. Kunoo akkuma argitanii inni kophee qulqulleessu kun hin kadhata. Kottaa kophee kee qulqulleeffadhu jedha. Dhiisee bira darbaa jechuudha. Kanaafuu waan Oromoo kana nama soqu, waan Oromoo kana nama barbaadu yookiin immoo dhugaa Oromoo kanaaf nama quuqama qabudha. Namichi kuni haalli isaan ibsan baay'ee namatti tola. Biyya farda akka taatee ibsaa jira. Biyya masaraa adda addaa akka taatee ibsaa jira. Ulfina kee nuti ilmaan kee jirra. Biyya jaallee nadhii Oromiyaa, biyya ilee fidaa Oromiyaa, biyya bakar waaree Oromiyaa, biyya laggee wagii Oromiyaa, biyya jaal jaatanii Oromiyaa, biyya baaroo tumsaa Oromiyaa, biyya caaluu hundeessaa Oromiyaa.
Kuno asirratti akka argitanitti artistiin keenya kuni akka sirna gadaaf yookiin immoo akka alaabaa Oromoof bakka qabu yookiin kabaja qabu agarsiisuuf kuno gadi jedhee akkasittiin kabajaan alaabaa kana namoota kanarraa fudhachaa jira. Alaabaa kana immoo fudhatee akkam akka inni godhu ilaalla. Kuno akkasitti gadi jedhee alaabaa abbaa gadaa kana alaabaa kabajaan irraa fudhachaa jira. Alaabaa kana immoo fudhatee maal godhee dabarsee abbootii gadaatti kennee abbootiin gadaa immoo kuno alaabaa ishee fannisaa jiru jechuudha. Eessatti immoo fannisaa jiru odaa jalatti yookiin immoo odaa cinaatti fannisaa jiru jechuudha. Kanaafuu sirni gadaa waa'een odaa, waa'een Oromoo, waa'een Oromummaa akka addan baane waan ibsuu yaadan fakkaata. Kuno akkasittiin dhumarratti maal godhanii alaabaa abbaa gadaa kana kuno akkasittiin ol akka isheen mirmirtee argamtu asii ol fannisan jechuudha. Kanaaf haalli isaan ittiin waa mul'isuu yaadan yookiin immoo haalli miisejjiinsaa yookiin ergaa inni dabarsuu yaade baay'ee kan namatti toludha. Kanaaf viidiyoo daqiiqaa kana keessatti qabeenya Oromiyaan qabdu, sirna Oromoon qabdu, odaa Oromoon qabdu, gadaa sirna gadaatiin akka bultu, sirni gadaa kun meeqa akka ta'e, marsaa meeqaan akka deddeebi'u, Oromoon qabeenya akkam akkamii akka qabdu, lageewwan, masaraawwan, tulluuwwan, bosona maal akka isheen akka qabdu, uffata aadaa Oromoo fi qabeenya adda addaa waan Oromoof Oromiyaan qabdu ibsuu yaada jechuudha. Namatti tola, viidiyoo bareeduudha. Waaw, nama jechiisa, viidiyoo bareedaadha. Taadalee Gammachuu ilma sabaa nu jiraadhu si jechuu barbaanna. Nurraallee hin badiin, sagalee baay'ee miidhagoo qabda. Hojii baay'ee mimmiidhagaa hojjetta. Si jaallannaa, kanaaf nurraan badiinii jechuu barbaanna. Dhumarratti galatoomis jechuun barbaada. Taaddee keenya umurii dheeraa jiraadhu, umurii irraa keessaa jiraadhu, jabaadhu. Si jaallannaa. We love you. Biyya laggee wagii Oromiyaa, biyya jaallatanii Oromiyaa, biyya baaroo tumsaa